Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota hordoftoota koo har'a akkaataa isin feesbuukii, telegiraamii, intarneetii kamiiniyyuu akkamittiin akkasiin birrii 2 qofaan sa'aatii 24 akkaataa isin fayyadamtan isin barsiisanii na hordofu. Qoy isa dur namoonni feesbuukii koo foloo hin goone, namoonni tiiktookii koo laayikii, sheerii foloo hin goone amma godhaani. Pilee istoorii bilbila keessan irra jiru kudha sana dhaxxanii hin seentuuni. Erga seentanii booddee mallattoo search icon iddoo jirtu kanatti akkas jettanii search gootuun BDnet VPN jettanii kuna jalqabarra kan isinii dhufu kana search gootuun jechuudha. Erga search gootanii booddee as keessa VPNota baay'eetu isinii dhufa. VPN jalqabarra isinii dhufu BD kan jedhee dhufu kana daawunloodii godhattuun. Akkasittiin erga keessa seentanii booddee mallattoo install kan jiru koyi addana ni jira. Ani buufadhee waan bilbila koo keessaa qabuuf open jedhee na gaafata. Kallattumaan open godhee man isin agarsiisa. Install gootanii open gootanii keessa seentuuni jechuudha. Open godhee gaafa isinitti agarsiisu asitti hamman waan kana fayyadamee waan kana isin barsiisaa waan hin jiruuf connected naa jedhee jira jechuudha. Kasa dura wanti isinitti agarsiisu waa tokkoon isinitti agarsiisaan deeme. Paakeejii sooshaal miidiyaa kan telegiraamiidhaaf WhatsApp keessanii deemtanii bitattuun isa dura. Akkas gootu. Ariifadhee isinitti agarsiisu. Lakkoofsa 7 irra waan jiruuf lakkoofsa 7 kallattumaan tuqee isin agarsiisa. Yeroo yerootti garuu teeleen waan jijjiirtuuf isin irra deemtanii ilaaluu qabduun kuufama miidiyaalee hawaasaa kan jiru sana. Lakkoofsa 1 tuttu. Lakkoofsa 1 erga tuttanii booddee guyyaa tokkoof jettu. Guyyaa tokkoof erga jettanii booddee lakkoofsa 1 irra kan jiru kana qarshii 12 GB 1.5 telegiraamiif WhatsAppiif kan jiru kana tuttanii akkas gootanii bitattuuni jechuudha. Erga paakeejii keessan bitattanii deebitanii booddee appilikeeshinicha keessa akkasittiin ni seentu. Erga akkasittiin seentanii booddee asirratti mallattoo jalqabaa kana tuqaastanii telegiraam paakeejii kan jiru sanan akka ittiin tuqaastuun. Lammaffaa irratti kan jiru ammas filannoo wayii ni jira. Auto select server kan jiruu fi normal global kan jiru sana keessaa lammaffaa irra kan jiru normal globaalii filattanii ergasii booddee daataa keessan sanan bantuun jechuudha. Daataa keessan erga bantanii booddee start gootu jechuudha. Start erga gootanii booddee akkasittiin naanna'ee connected erga isinii godhee booddee deemtanii bakka waan barbaadde kana booddee fayyadamuu dandeessu jechuudha. Waan barbaaddan feesbuukii, telegiraamii, waan barbaaddan tiiktookii keessan sa'aatii 24f akka garaa keessanitti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Tiippiiwwan akkasii yeroo yerootti waan hin gadhiisuu fi feesbuukii koo kana follow, like, share gochuun hiriyoota keessaniin gaasiniin jedha. Akkasumas tiiktookii koo irratti waan hin gadhiisuuf tiiktookii koos follow, share, copy link godhaan isiniin jedha. Galatoomaa.